Eka. Kafa I love you. Dabaki yelim bekan. Buani raka musnam beka. Aba I love you. Buakiya. Dina kiya miti ana. Badadina I love you. Buakiya male ana dina kiya miti. Undi dabakiya. Ana fobbale yankiya undi. Hoggansa kiya. Undi ke hoggansa koti. Wan keka gubbanu ka kenni tamale wan jala isini tol kenni no yon fudanne mali isin. Wan gubba ka kenni tamale kajala ummanne os isini tikennu fudatan. Kanaf dimmi keenya dimme wal dabbi keessani osoo taane dhaabichi biyya bulchaa jiru hujii ketti fufi. Ummata tajaajilu itti fufi. Motumu mata ko yoni diine jenne me abiyya digamu Shimallis Faanisaa digamu motumma hamaadha jennuuni me ni diidani rakkoon qabu yoo diidanoo dhaaba isaan kana bakka bu'u qopheeffatanii jirtanii mootummaa gootanii kan biyya buuftan bakka buuftan eegaa Shimallis Faanisaa biyyi Faanis ni kan rakkoon qabu ka'uun isaaniitis waan hafu ni du'aa namni ni dhaaba bakka buuftanooni qabdanii mootummaa akka isaanii jaba akka Oromootti waan tokko kuffiftee waan tokko gartee muka tokko yoo buqqifte muka tokko bakka buusuu qabdaa mire waa'ee isaan irratti duulu maal duultee maal gootaa miti kaafaa duultee abaa duultee maal gootaman siitu jaare moo uummata Oromoo jaare badhaadhinatti duultee maal gootaman ilmaan Oromooti yoo ifitti duulta malee dantaaqeeti ifitti duulta maal nagalcheen akeekasiin akeekutti jira hallayyaa bu'ee yoo barbaadde anjaal milkiin dantaan qabaa si akeekuu qofatti sitti himoo qofattiin dhimma qabaan beekumsaan si hima eenyuma kee beekumsa addunyaa anjaal milkii osoo hin taane quubsa beekumsa qabaattu haasa'uudha beekumsaan malee haasa'u akka dhaddacha keenyatti nuti dhaloota keenyatti haasa'inu dhileetiin qeyroo tiyyatti kennaa jechuu siyaasa ni quufne jechuu keenya dhiigaas ni quufne akka dhaddacha keenyatti akka muraasayyootti ni quufne osoo abiyyi fi Shimallis Shiamiin itti maramu Dr. Haji Ibrahim itti maramu osoo raayyaa abbaa macaa itti maramanii waa raayyaa abbaa macaa jalattis abiyyiin dha'u Shimallisis waan dha'u Shiamiin jalattis waan dha'u hin dha'u waan feete fidda malee Haji Ibrahim kiyya jalatti waa Shimallisiif abiyyiin dha'u osoo inni fitti qabee aftirisiisa jeeli abbootii kiyya jalatti waan dha'u jecha tokko hin jiru deemi nurraa ummata Oromoo osoo isa Oguta kademe ayyoti tiyya Tarsii jala bobaa jala seena tajimmaa jala seena oguta Harargee dhaqee jala seena maaliif hin dhawa wallaalaatu nama dhawaa jechuudha nama haasa'uun bahin hin baratin wanni itti wal dhibaa jirru bar silaa kalees wanni na aarsee na gubaa yoo jiraate yaa ilmaan Oromoo kalees akkam barannee isinitti murteessanii miti Oromoon yoo barate galaana wal dhageeti addunyaa fuudhaa isiniin jaaniimi akka nuti har'aan tana dubbannee waliin galleef akkuma uummata xiqqishoo jala deemtaniif akkana isin godhan sammuun keessan fuuzoo isin ta'e jira akka nuti har'aan tana wal hubachuu hin dandeenyeef akkana godhanii bar meelaal Jowaar akkaan itti hubadhu laali ana an bosonattiin guddadde gaa barachaatiin guddadde Ambar bilisoomaadhaan beektanii biyyuma keessattuu bilisoomaadha kaasuun hin bilisoomin Oromoon bilisoomsa jeen deema bilisummaan hin guddadde bar an akka Ameerikaatti olii bar sammuu kiyyaa fi keessan tokko miti da akkas tokko jetteen yaadi tanatti adda maraataa fi fayyaadha tanaafiin namni addunyaarra ni jira ragaa maraatummaa isaa kan addunyaarra isinii fide waraqaa ragaatiin perfect akkasitti ragaa qabaachuu qabda waan haasa'u irratti saba kiyyaa na dhukkubaa hunoo laal ragaan kiyya jeetiin doktara addunyaa guddaa biraa isinii fide
ilkee jettan ilkee lisinii fidi arragaa waan takkatti akkasitti naasa'uu beeka akkanuma saaks akka kanaan fedhu seriously dhiira ta'e dubartii serious taate waa'ee Shimallisiis akkamitti akka keenya waa'ee Dhaabaatis akkamitti akka keenya ilaali nuti immoo kam jenna nuti immoo rakkoon keenya rakkoo keenya rakkoo dhaaba siyaasaatii miti nuti Oromoodha yeroo rakkoo keenya dubban hoggansaan jechuutti jira waa'een dhaaba siyaasaa maa dubbatama walii gallee isa kana kun kadhaadhaa miti ana eenyumaa hun kadhadhu hin sodaadhus eenyumaa aangoodhaanis isaa ol yoon ta'e malee isaa gadii miti wama takkatti illee seenaa waan feete you understand me dhugaa hin jiru isa barameek waa'ee ummata keenyaa ugaa inshuun ta'e san duran dubbatamu bar san dura waa'een ummataan dubbatamu ummaan Oromoo lafaa kanaan afaan hundi ummata Oromootti as garagalee siitu kana godhe jedhamee quba walitti qabataa jechuu hoggansi waa'ee siyaasatu waa'ee dhaabaatu dubbatama barameek wanni nuti tumamnuunis wanni nuti guramnuunis wanni hidhamnuunis dhaaba siyaasaati sababbiin Oromoo waa balleesseeti miti abaa hojii hidhama abaa harkeen beeku waa nama dhaaba siyaasaati jecha nama hidhuun agarre abbaa fedhe deeggaruu danda'a mee Tiraamp laalame mee Tiraamp laalime Tiraamp kalee isaan gorraa yeroo bu'u qeerroon isaa biyya diigan mana White House mana heeraa fi seera guddaa addunyaa kana biyya Itoophiyaa ka bulchuu bar Ameerikaa fi Ingilizii bo Afrikaa tana guutu biyya Arabaa ka bulchuu bar Ameerikaa fi Ingilizii bar isaanii achi sosso'uu hin dandeessu bar takkaanke eenyumti jarri shanyii maleekatiif beekaa barbo shanyii namaa seetaasa nuti maleekota siin janii barbo amaanaa rabbiin addunyaa kana nutti kenne siin jaa barbo hin beeytu kana Tiraamp akkas godhe san aangoo irratti deebisan laal mootummaan filatee laal osoon kana arko akka keenya kana raafama kana akkamittiin fudhadha dhaloota zamana kanaatiin ta'e lakkii hoggansa keenya kanaa miti jechuu danda'u qabda ati bishaan gabatee irraa yookaan gamaa gamana raasanii miti no akkanan si himu kana lakkii nuti hayyee kanaaf jecha maa miidhamnaa hundan deeggaraan waan Oromoo ta'e hunda bineensa hunda am nama tokkummaati nama jaalalaati Jawaarni jaalata amma lubbuun koo badutti kaafaa oolaa basaa ho'ee hanga lubbuun koo badutti tajaajilaatiin ture jaalawwan meeqaan itti wareege jechuudha qabsoo karaa nagayaa kana wayyaaneen abbaa kiyya biraa ciroo kanatti barattoota digirii qaban tamadda walaabuu yuunivarsiitii odaa bultu uno nuuree maamma boruu baddeessaadhaan jiran ijoolleen ni jirti kuno ciroo kana gaafadhu deemi nama shan ijoollee tiyya tana bira tatteessu akkasin miliinee wal biraa waa'ee kaafaa kanatti ijoollee digirii qabdu na biraa wareegan jechuuki yaa kee waa'ee kiyyaa keessa diteela keessa hoggaan seena akka maraatu tokkoon tattaa jechuuki waa'ee Oromoo kan dhiisi kan waa'ee waggaa meeqaatiin siyaasa waan amma dhufee natti haasa'u kanaa miti dubbiin dhaaboo viidiyoo yoo ta'e akkas andabo pidioti wajjin sirbaa sitti baaseen beeku andiinuma kiyyattiin baasaa bare diina kiyyaa'u seeraaniin himadha malee bare quba ija kaa'ee akka wantatti arrabsee walaloodhaan maariyyootiin dhaadadhu bare keeyyata Oromootiin lafa kaa'eef beekumsaa walaloo beekumsaati malee walaloo sirbaatii yookaan atitti dhiichiftuu miti yookaan daansiitti dhohituu miti beekumsaanin diina kiyyaa'u himadha malee diina kiyya jee akkanatti itti cabsii maariyyootti cabsiin jiru ega kana nagote kana ummata kiyya goote siina leelanja
himadheetiin ejjennoo sanitti fudhadha. Kanaaf immoo ejjennoo si fudhachuu dandeetiin jira anja. Waan addunyaa yoo na gaafatte ragaa itti dhiyeessu. Shimallis Faan jaalata yes pirezidaantii kiyyaan hin jaalladha. Abiyyi Faan ni jaalata muummicha kiyyaan hin jaalladha. Deegaa kiyyaan hin fide. Uummata Oromootu jaalata dhabbaa kiyya jaalata. Abaa waa dhabbaa kiyya jaalata. Dhabbaa kiyya haatiiti waraana. Abbaan kiyya waraana. Waraana. Maatiidha malee abaa nanaaf dhaabaa miti. Dhabbaa kiyya jechuudha. Anaasoo keessan hin beeku. Haasawaa abaawoti hin beeku. Haasawaa kiyyas ka beeku abaawoodha. Si hojii maal tolna qabsiisan. Dhabbaan kiyya abaawoodha waraana. Waboodha. Waboo kan ta'e garuu Shimallis caccabsuu, Abiyyi caccabsuu, Jawaar caccabsuu yookaan wal ficcisiisuu dhaaba Oromoo tokko deeggaree tokko cabsuu zibaazinkee Oromoo kutaa tokko deeggaree tokko cabsuu gosa takka deeggaree tokko cabsuu dubartii deeggaree dubartii Oromoo cabsuu dhiira Oromoo deeggaree dubartii Oromoo cabsuu zibaazinkee an obboleessi keessan waan duuba kana naasa'u jechuudha. Waggaa 100 haa ta'u waggaa 200 haa ta'u jaalalaa fi tokkummaa naasawaa jechuudha. Obboleessi kiyyaa caaluunis osoo kana dubbatu wareegame jechuudha. Mustafaa Faanis Usmaayyoo Faanis. Kalas. Haasawa irraa immoo haasawa filatamaa artistoota Oromoo malee eenyumaa hunda dhaggeeffadhu. Isaan beekumsa qaban. Eenyumaa haasawaati akkanumatti lafarraa uumtee fiddu maaliin si dhagayan. Haasawni isaan biratti hafe abbootii biyya biratti hafe barreeffama keessatti. Ijoollee teenya ajaa'ibsiiftuu jira dargaggoo shamarran tanaa barreessitu as gubbaa barreeffama isaaniitiin dubbisa. Haasawa ajaa'ibaa warra dubbatantu jiru achirraan immoo cunfee baasa. Xiqqaarraa hanga guddaa keetitti isin Oromoon na biratti mootiidha wal qixa jechuu kiyya. Pirezidaantiin keessanis isin warri isaan bulus. Daa'imni garaa keessan jiru fi Shimallis na biratti wal qixaan. Ulfi garaa kan kee keessa jiru ilmi kan keetti kan fuutee ati abbaan harka qabattee mana urumsaa geessuuf Shimallis Jawaar marroo jechuun na biratti wal qixa. Ifa. Addunyaan kun hundi isaan bira dabree jechuudha. Annagee addunyaatiin lallaba. Jaalala addunyaatiin lallaba afaan hundaan. Kaayyoon kiyya kana booda kanuma. Addunyaa tokko taasisu. Waan loof la raggaasisu. Kaayyoon kiyya this is my dream. Adii fi gurraacha wal lolchiisoo osoo hin taane. Ummata muslimaatii fi ummata kiristaanaa wal lolchiisoo osoo hin taane addunyaa tokko taasisee waan loof gadi dhaabuudha addunyaa irratti. Global network katee peace and love. Kaayyoo kiyya kun. Kaayyoo kiyya guddaa irratti na gargaartanii jechuu kiyya. Waan loof raggaasisu kun aydiyaa kiyya yaada kiyya. Yaada kiyya. Yaada kiyya. Oromoos sabaa sablammii biraatii hojii wal taasisu. Daldalaan qabeenyaan guddisuudha. Lola Amaaraa fi Oromoo jidduu jiru, ka Tigree jidduu jiru, ka Somaalee jidduu jiru, ka maal jidduu jiru, cabsu, ka Gibsi jidduu jiru, ka Sudaan jidduu jiru, cabsu. Ani mootummaan kiyyeessa kana. Kan Israa'elii fi Filistiin jidduu jiru cabsu nagaa buusuudha addunyaa irratti. Kanaaniin addunyaan na beekti ittiin beekamaanis aydiyaa kiyya. Yaada xixiqqishaadhaan miti. Yaadaan akka Itoophiyaa qofatti yaadu akka Oromoo qofatti yaadu yaada xixiqqishaa. Miizaan hin qabneef yaadni kiyya guddaadha. Alaabaan kiyya guddaadha. Wanni nama haasawaa jiru guddaadha. Sillee kaakee keessi guddisu. Waa'ee dhimma uummataa human rights kana dubbataa jechuudha. Dhaabni siyaasaa tokkollee waan ta'e hin qabu. Wanni waliigaluu dadhabuuf dadhabina siyaasaas. Beekumsa siyaasaa san dhabuudha. Haqarratti waliigaluu dadhabuudha. Naatu caalaa malee wanni biraa tokkollee hin jiru. Uummata Oromoo kabajuu dhabuudha. Yaada walii dhugoomsuu diduudha karaa nagayaatiin. Namni waa malee waa inni mormuu beekadhu. Kanaaf nuti kanaas ta'e sanis ta'e waa'ee hoggansa dhaabatu beeka. Nuti wanni beeyni yoo jiraate akka Oromootti rakkina keenya ni beeyna. An rakkataadha atis rakkattuudha inninis rakkataadha. Eenyumarraa dhaaba siyaasaa Oromoo kamirraa
والنبي ثاني وقاو مني ورمو ركو ساو ديس أكو ديس نمبربان واي أمة ورمو سنك دبتني أمني ورمو كالتي أفرني نور كتادا نجاي أفدي بوتادا أمة نجاي بربادو أمة وجتتي بوبوي قالوا بربادو خلاص أمة تبى سياسة كيسة دابا سياسة كيسة نقلنا أمني أمة حواس أكو الدنيا كميتو جرينا واسما كيسة سياسة نقلو جرينا واسما تي سياسة نقرا كالكوليتا كمينو واي أمة وقادو بتمه أكو أمة تدي بيرك تشوفها واي نابا وقادو بتمه أكاد أبتي واني أمدي غرا كبدي واي بيشاني وصو دبنو واي إبداتي فرماتا لا تشومال واي جاللا وقادو بنو واي جباتي فرماتا لا تشومال أكان سنجو كان أنجاك دوباتي كم جتا هاسون بيتوسا بيان الموبنا هاسو أني يجابي غابر سيسي كانو راج وانا أني يجنبيني هندا أني يجنبيتو مروان بيتو إتو جنبيتو كالون بيتو وانتي وان كالون رابرتين كبدو وان مروان رابرتين كبدو وانا أني يجن رابرتين كبدو خانا فيني اتياسو إنوان سيكو مندو برينتو رابرتين كبدو واي خريو برينتو راسيرا سوا برتين كبدو وانتي وانا كتوكوتي وانا تنتنبو وانا كتوكو وانا ارتفشالا هاسو ارتفشالا هاسو يتي gochisi hundi ارتفشالا isin ووما غرتي جمالي دوبرتي تي في جمالي بيرا هاسو غرتي چتي ولي قبچون بيتو توكو ترسيمون قبدو تنيس هاسو ام بيتو روها بيدا بدوا اچتي مي أما في تديتين جرا تدابا تنارا وتمتيجو خينيا خيسا غورة دنتا خيتي خيسا غورتين الله يا سيني وبرباد isi warri gurguddaan baan amma ilmaan keessanitti nas deebi'a ilmaan keessanii fi isin pirezidaantiin soluma keessan ilmaan keessanis pirezidaantiidha waan ta'aniif isin shamarran Oromoo kun iccitii namni isinitti qabachuu kan dandeenya akka dhiirti guutuun isin balfitee isin baqattumaa godhuu barbaadan biyya Suudii keessaa biyya Suudiin beeksiftanii waan feete yoo hojjettan doi isaadhaan akka biyya teessanii fi shanyii teessanii hin tu'inetti dhiira biyya teessanii hin tu'inetti hojjettanii hofonfola maa taatan banaa maa taatan ma okkote caccabtuu maa taatan waan hin baratiniif kana taatan namni hin baratini shamarran hin baratini iccitii fi qabachuu hin dandeessu hofonfola banaadha dhiira biyya keetii kabaji shamarran kamu dhiira biyya fi kabajuun dhiira hambaa biratti nama hambaa biratti ka kabajamtu si godha dhiirri ofii gaachanaa fi eeboo ofiiti dubartii biyya keetii kabaji dubartiin biyya ofiidhaa annanii fi sittuu tarsiimeessitu ofiiti wali qabdu ofiiti kana siyaasa jechuun kana qabsoo jechuun waa'ee qawwee dhugaasuutii miti qabsoo jechuun waa'ee mallas arrabsuutii fi waa'ee Haile Sillaasee Minilik arrabsuu miti qabsoo jechuun ifirratti qabsaa'e nafsiyya irratti qabsaa'e diinni kan kee mataa keeti eenyumaa miti Minilikii miti Haile Sillaasee miti Abiyyi miti mataa keeti mallasii miti si walirraa dadhabne gaarii nama ja'amuun fedhuwan gaarii warra ja'amuu kanatu dubbii balleesse gaariidhaan dadhabiyan kan ololli guutuun irraa ka'u badii guutuun irraa ka'u warra gaarii warra ja'amuu kana warri hamaan hammeenya isarratti walii galeeti nagaa wajji deemaa jira warra gaariif hin jiru kanatu gaaroommina isaa tokkollee irraa harkeen beeku warra fayyaa if hin jiru kana fayyaa isaa waa takka irraa harkeen beeku haasawa isaatillee harkeen beeku namnummaan isaan dhaggeeffatu hin jiru maraatummaan waa meeqa dalage addunyaa irratti ka xayyaara tolche maraataadha kan moobaayila kan isii tolche maraataadha eega addunyaa wal qunnamsiisa jaa akka qilleensatti hin barana jaa eenyu isaa mana osuma kana haasoytuuti faaraa waan taateef hin barannee miti
bakka sammuun guddaan jiru beektaa xiqqaa guddaa keetti irratti jafalaa akkanuma haasoo isaa miti ashara tanaaf namni si taphataa miti. Higa eenyutu isinitti dhiyaata shamarran biyya kanaa ofoonfola isiniin jaan ichititti naqachuun hin danda'amtu isiniin jaan isin baqatti isin jibbitee dhiirtii Oromoo guutuun jechaan kana jee booda isin baqata hundi cuubii on siin jee maal jettee me'ati maal jettee biddeena keessanii maa karaa cuftan maali faarummaan hangana ichitii kee qabachuu hin dandeessu. Yoo namaan gargar baate nagaan gargar ba'uu hin dandeessu. Hin baranne kaa. Khafaaraa jala deemuutu maraataadha. Yoo mobaayilaa hojjaasa olli laxafatti. Abaluun naa hojjaasa jette. Kanuma nagaa si hojjaasa itti bara. Shamarran Amaaraa kana. Ka Tigiree kana. Ka Somaalee kana. Baradhu malee akka dhiirri isin jaalatu godhuu qabdan malee akka dhiirri isin baqatu godhuu qabdanii maal jee dhiirri amanee isin wajjin walitti dhufa kaa miidiyaadhaan wal kaadhimata namni meeshaa wal qunnamtiiti addunyaa guutuudha the social network public figure hai wal dhugatan qaanii batu miidiyaa irratti eenyu isin jala deema kaa isin tuffate dhiirri Oromoo hundinii shamarran akka qabdu ta'a shamarran akka qabdu ta'a shamarran jajjabee ta'a deema histoorii gubbaa shamarran Ameerikaa kan inni isinii gallakkisu laala jajjabee shamarran akka faranjii ta'e shamarran akka arabaa ta'e yoo duriyyee taate duriyyee ishii dhugaa ta'e duriyyee biyya fayyaddu ta'e shamarran duriyyee biyya fayyaddu takka Amaaraa kolkoleen ta'e ta biyyaa isin fayyan gosaa isin fayyan ta biyya xureessitu ta ofillee xureessitee nama keessaa if baaftee if ajeessitu ofonfoles miccitiin qabanne dhiira akkasiin ta'e dhiira maqaa biyyatti godhu ta'e waan biyyatee xureessu dhoysi dhiira akkasii haa taanu ka'anii isatiis haa fi lollu kaasa namaanuu loluu beeynaami haa fi lollu kaasa sa isinii kun akkamitti kana quuftan ijoolleen waan nama juu kana darkitaami gaafa ruuhaatan Israa'el na keessaa fuudhe hundi kee girgiddaaniif dhoytee maraachuu ta'e isaa caaluu koo kadiir koo asirra maxxanfattee qabriin sitti lafaa kaalmaan haa dharaawu qabriin sitti lafaa kee suuraa kiyya qabattee iyyi taa'us hanga ardii tana gubbarratti na gootan isin hangaanan isin jiddutti ta'e waan dhaabni keessan na godhees ummata Oromoo irratti waan isin ilmaan isaanii na gootanis rabbittiin himachuu ta'a duuba waan isin ardii tanarra natti baaftan naafi ummata Oromoo irratti baaftanis isin kadhadhee obboleeyyan kiyya jedhe gurguddaa akka gurguddattiin jala deemee kadhadha ummata Oromoo kana xixiqqaa akka dhiigantu fedhii yoo tana dhiigaa waan jaalalan beeyne waan ilma ifi hin beeyne waan obboleessa ifi hin beeyne waan faffaca'uu yaada nafxanyaadhaaf irratti dhugoomsitu faffaca'uun isin jaalala wallaaluun keessa wanni isin dhugoomsitan bar yaada Oromoo osoo hin taane yaada nafxanyaati bar nafxanyaa hojii fixaa jirtanii bar akka isin tattaatan kun hundi bar waan nafxanyaan ajjasti isin godhee bar akkuma sareen abbuma isii guddiseef duttii mire isaan isin guddisanii mi gabrummaan isin godhaa mataa isin godhanii godhamtoota warra mataa godhame Tigreen mataa isin godhe Amaarri mataa isin godhe Womo godhamuu keessanii sana haasoytan malee waa'ee Oromoo haasoytan gochuma isaan isin godhani isaanii wajjiniif gootanii nullee dhiiga dhaabdan jechuudha. Isaan irratti mootii isin goona hoggaa jenne isaan irratti nama isin goona hoggaa jenne yaada isaanii keessaa mootanii bahuu dadhabdan. Akkuma isaan isin dhabamsiisuu barbaadan isin ololaan of dhabamsiisu dhiira Oromoo tokko dhabamsiisuun akkuma Hacaaluu dhabamsiisetti goota Oromoo dubartiitu balleesse
Dhiira Oromoo dhiira biyya ta'eetii tokko kamu Hacaaluu beekamas ta'e Kadiris beekamaa ta'e kan beekamaan ta'inis wal qixa. Deemtee dhiira biyya ta'eetii dubra biyya ta'eetii tokko ajjeesu jechuun Hacaaluu tokko ajjeesu Aloo Daawwet akka ajjeesu. Oromoo waggaa 30 waggaa 30 duubatti hambise jechuudha. Ololaanis ilma Oromoo tokko ajjeesu. Intala Oromoo tokko ololaan ajjeesu. Baradhu malee niin beekan jiin ka miidiyaa gubbaa dhiisi miidiyaa firraa galii. Yoo miidiyaan hojjechuu baatte ana obboleessa kee jalan teessu. Dhuftee mala nan gaafattu. Akkamitti ka daldaltu ijoollee 100 ooliin irra kaaya. Nama dhufee naan fayyadamuun arkitu. Si duraan taa'utti jira. Uummanni Oromoo kun ni harka. Hammaan lubbuun jiru isin tajaajileetiin du'aan isin hin jee. Wannumaan naan taphatan kun maali isin? Moo kadhaa isiniif fakkaate moo? Moo YouTubein ke subscribe naa godhi isin jee moo? Na dinqisiifadhu beekamtiin dhabeen isin jee moo? Namni ka akkami ka isin beektan kun? Hacaaluun kami? Hacaaluun waan nan godhe kana godhe. Dadhabee firraa du'e. Dadhabanii firraa qara qabii kutan. Hundi isaanii hoggansi. Akkanan ta'u kana jibba. Kan yeroo afur murtiin ajjechaatti murteeffamteetti sitti dhukaafame akkuma namtichi OMN irraa isinii hime ka isinirraa du'uu dadhabe ana. Ka isinirraa du'uu dadhabe ana. Isaan dura silaa ka isin dura du'uu ana. Waluma jaaladhaa isiniin jeemoo. Waluma jaaladhaa jeetiin jaalala keessan dhabeyan. Na jaaladhaa hin jenne. Wal kabajaa isiniin jeetiin tanuma dhabaa isinirraan. Tanumaan kadhadhee dhabaan xiqqaa guddaa keetirraa. Xiqqaa guddaan kee tokkuma. Hujiinin si beeka. Xiqqaa guddaan kee asitti gosaan wal nyaatti. Ameerikaan wal nyaatti. Biyya keessatti kas ta biyya keessaa naa wayyaa. Waan qeerroo Oromoon ta'in qarree Oromoon ta'in. Tana mana malatti deemeetiin biyyittii tunna beekii xiqqaarraan ga guddatti isii ijaarradhe jechuun biyya tana eegaan dhufe takkaa gattaa hin beeku. Waan ilmi namaati haasoitu maarriyyoo Oromoo godheetto kanaan waan dachiisa miti natti maluudhaaf na bira ga'uuf waan hin godhe tokkoon si zeeroodha hin jiruuti. Hin jiru akkanumatti afaaniin lallabuudhaan handanyaadha afaan kahiran qabu haalli dubbataa hojiidhaan hin jiruuti. Hojiidhaan silaa akka bira gahee Oromoon irras hin jiruuti.